Yes. No, you can't go to the clinic now. I told you to do the thorough cleaning in the house. And the visitors are coming. What do you want me to do? No. No, it's none of my business. I don't pay you to be sick here. No. Do the thorough cleaning. No, I said no. If you don't want your job, leave. No, it's none of my business. I said Egaa dhugaa dubbachuudhaaf garaan koo ol na hammaatee gadi na hammaatee ijoollee tana ilaalee inni maaliif isinitti fakkaate? Ijoolleen tun maal taate isinitti fakkaate? Rakkoon isaanii maalidha isinitti fakkaate? Isheen Ingiliffaan haasoftu tun Ugaandaadha. Madaamna dhukkubaa hojjechuu hin dandeenye jettiin. Hojjechuu qabdaa. Hojii dhiisanii taa'uun hin jiru. Biitinesii hojjettaa jirtaa bara jetteen. Madaamiin mindaa ji'aan kaffaltu san qofa ilaalte. Haadha Oromoo gara jabeetti. Isheen lammataa tun immoo Habashaa keenyadha. Ishiin illee ni dhukkubsatte jechuudha. Yeroo dhukkubu kana namatti himattu dhabdee waan gootu dhabdee akka taatu wallaalte. Waan gamnaaniif kaameraa banatte jechuudha. Ijoolleen tun rakkoon ishee maalidha? Dhibeen isaanii maalidha yoo jettanii ijoollee baay'eedhaaf akkanatti galuufii danda'a. Koomentii isaanii jala seenee tanan koomentii warroonni dhiiraa ni qoosu. Garuu shamarran rakkoo akkasii qaban immoo anis akkuma keetii kana bar anis akkasuma keetii kana bar jedhanii barreessuuf. Rakkoo shamarranii namni hubatu hin jiru. Ji'a keessatti guyyaa 5 dhukkubbii shamarranii kan namni takka beekuu fi hin dandeenye. Kan baasanii himachuu hin dandeenye fi kan namni beekuu fi hin dandeenyedha jechuudha. Anaan dabalate. Ijoollee keenya uumaa waaqayyooti. Nuu miti kan ofitti fide. Garuu gola ormaa keessatti baay'een keenya rakkachaarra jechuudha. Baay'een keenya rakkachaarra. Dhugaa dubbachuudhaaf ofii kiyyaa waanan ta'aa jirudha. Garuu amma wanti isinitti himu jechuudha. Jalqaba irratti gola ormaa keessatti haati isinii naatu, haati isinii rafattu hin jirtu. Gaafa biyya keessanitti wanta kana isinitti dhufee jedhee marattanii rabtu mana harmee keessanii. Harmeen teessan takka ximmiitii isinii godhuu takka wanta ho'aa isinii daffisuu garaan keessanuu akka beela'u hin barbaadani jechuudha. Asitti garuu beelofteellee osoo kaatee hojjetachuu dadhabdee algaa keetirratti duuta malee namni kana sii godhu hin jiru jechuudha. Osoo si dhukkubu immoo ka'ii hojjedhu siin jedhu jechuudha. Jalqaba irratti obboloota koo gola madaamii yoo jirtan saramikiirra luka keessaniin hin deemina. Amma yeroon kun ho'a. Rakkoon qabu yeroon ho'a jettanii luka duwwaa saramikiirra hin deemina. Caammaa mana keessaa ofirraa lafa hin godhina. Gaafa hojii fixxan, gaafa dhiqaa fixxan, gaafa walawalaa fixxan dafaatii luka keessan dhiqadhaatii, faalzinii keessan dibadhaatii, kaalsii keessan kaawwadhaa. Kuni shamarran nuuf barbaachisaadha jechuudha. Inni lammaffaan nyaata fayyadamnu keessaa yeroon kun ho'a. Baay'ee ho'a waan ta'eef wanta qorraa nu barbaachisa jettanii bishaan kinnoo baradoodhaan machaa'e kan hin dhugina. Nuuf hin ta'u waan ta'eef. Nuuf gaafa ji'a guunne dhibee nutti ta'a. Bishaan qorraan har'a dhugnu kun gaafa dhugnu dasnu jechuu danda'a. Gaafa garuu jiini keenya ga'utti baay'ee nu rakkisa waan ta'eef bishaan qorraa hin fayyadamina. Biyaansi jechuudha bishaan ho'aas miti qorraas miti makaakkaliinyaa fayyadamaa jechuudha. Inni itti aanu immoo of hin beelessinaa.
yeroo hundumaa of hin beelessina. Yeroodhaan nyaata keenya nyaachuu hanqinni akka nu muudanne of eeggachuu jechuudha. Kan biyyatti illee nama dhukkubne ijoollee baay'een asitti rakkachaa jira jechuudha. Kan biyyatti dhukkubbii kana hin argine asitti baay'ee dhukkubsachaa jira. Sababbiin isaanii beektu sa'a 24 hojii irratti argamna. Nyaata yeroo eeggataan nyaannu boqonnaa hin qabnu. Kanatu dhibee nuti ta'e. Isiniif galee gaafa san immoo osoo si dhukkubu immoo waan sin garramu gaafa wanti kun yeroo baay'een wanti na mudatu gaafa ji'a kiyyaa hojiinis natti baay'ata keessummaan isin dhufuu barbaade jechuudha. Waan sin garramu akka waan bakka waan wayiiti jechuudha. Inna akkasi. Inni ittaan immoo gaafa sanis immoo tokkoffaa mismaarii kinoo bunaan dafifannu. Mismaarii buna gizee dafisnutti nan dhusan injiraa miti isa san dafifadhaati akka shaayiitti dhugaa fayyadama. Inni ittaan immoo abishiin mana keessa yoo jiraate ijoollee baay'ee waa'ee abishii kanaan dubbannaani inna jaa maal kan jettu jiru foolii hin qabu. Aannan faana dafifadhaati. Aannan dafisaati isa daakamaa maankaa tokko itti naqaatii fayyadama. Yookaan immoo yoo dheedhii isaa ta'e immoo immisaati eelirratti dhiqaatii tolchaa bareechaatii eelirratti immisaati daakaa jechuudha. Injira kan daakuu gola madaamii keessa. Saniin booda aannan keessanitti maankaa tokko naqaatii aannan faana fayyadama. Isin fayyada waan ta'eef. Ani ofii kiyyaaf hin beekun ture madaamii xiyyan na barsiifate. Madaamii xiyyatu yeroo baay'ee haala kanaan fayyadaminaan jettee erganisa fayyadamuu jammare jijjiiraman argee jechuudha. Inni ittaan immoo zinjibiila jechuudha. Zinjibiila yoo daakamaanis jiraate goggogaan rakkoon qabu aannan faana fayyadama. Yoo immoo aadiinis jiraate isallee aannanuma faana fayyadama. Kophaasaa baay'een fayyadaminaa jechuudha. Isa sanniin gaafa guyyaa akkasii sirriitti isa fayyadama. Gaafa san immoo of hin beellichinaa. Siruma of hin beellichinaa akka garaan keenya hin beelofne ogguma sin dhukkubeeyyu giddumaan waan ho'aa malee hin fayyadamina. Wanta qorraas siruma ofitti hin dhiyeechinaa jechuudha. Inni ittaan immoo of eeggannoodhaan aayilaanditti bishaan guutaatii bishaan ho'aa jechuudha. Gizee kutaa keessan galtanii garaa keessan irra godhadhaa. Jijjiirama ni argattu. Garuu gizee raftaan aayilaandatti of jalaa fuudhaatii ofirraa fageessaa jechuudha. Inni itti aanu immoo yeroo sin dhukkube madaamii teechanitti madhaa. Dhukkubee jedhaan furmaata isinii fiddi. Garuu kiniinii isaan isinii kennan hin liqimsinaa. Kiniinii mataa yoo ta'e inni sunuyyuu ispaardii ta'uu fi ta'uu baachuusaa ilaalaatiin ispaardii yoo hin taane kiniinii mataa san liqimsaa. Aga tokko isinitti furaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Hunduma keenyatti waan kanaan rakkachaa jira gola ormaa keessatti waan ta'eef kun immoo nu'uu miti kan ofitti fide wanti ol sodaannu hin jiru waan beennurra yoo walitti himne rakkoo tokkollee hin qabu jedhee yaada jechuudha. Warroonni viidiyoo kiyya kana keessatti yaada faallaa qabaattanii yoo jiraattan dhiifa manaa godhaa. Yoon balleechas dhiifa manaa godhaa. Isiniin jechuun affeerraa kootidha. Viidiyoo kana yoo isinitti tole laayik sheer gochuudhaan gara obboleettii teechan biraa dabarsaa isiniin jechuun affeerraa kooti. Waan wajjin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtii turte.